Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko, amiin. Kabajamtoota, jaalatamtoota, maatii Kiristoosiin kiristaanaa, Amaanu'eelittiin amantoota Hafuura Qulqulluutiin hafuurota kan jedhamtan guyyaa 40 fi 80ffaa irratti cuuphaan mucummaa Waaqayyoo kan fudhattan maatiin Waaqayyoo hundumti keessan sagaleen kun kan isinitti dhaga'amu biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu, akkam turtan, akkamiin yoo nageessan, amiin. Waaqayyo Abbaan keenya badii balleessaa gidiraaf cubbuu keenya ilaalee osoo hin balleessine akka baay'inaa arjummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee soorii gaggeessee yoonaatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Akkasumas deessuu haadha haadha keenya qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamoota haadha qulqullootaa abdii cubbamootaa kan taate qulqulleettii dubaroo Maariyaam galannii fi ulfinni isheedhaaf haa ta'u. Ergamoota qulqulloota akka kennaa fi kabaja isaaniitti galannii fi ulfinni isaaniif haa ta'u. Baga guyyaa ayyaana uumaa keenyaa Fayyisaa addunyaa guyyaa waggaan itti yaadatamee oolu baga geessanii wajjumaaniyyuu baga geenye. Egaa yeroo ammaa kana kan argamnu kutaa lallabaa Arsii Bahaatti aanaa Digaluu Xiijjoo ganda Jamoo mana amantaa Fayyisaa addunyaatti kan nuti argamnee jirru. Ega Waaqayyooti uramte ati jaalalaan dubbatte nageenya labsita ijoollee koo jette hundumaa simatta jaalalaan dubbatte nageenya barsiista ijoollee koo jette hunda ofitu waamta. Najirraa mul'ata kan samii dubbata qoramuudhaan alaa ati yoom jiraata hammeenyaan ka'anii kan shiraatatanii maal ture baadiin kee maaliif si jibbanii mana kiristaanaa dirree qulqulleetti Ega Waaqayyooti uramte ati jaalalaan dubbatte nageenya labsita ijoollee koo jette hundumaa simatta jaalalaan dubbatte nageenya barsiista ijoollee koo jette hunda ofitu waamta. Galasno igan beta
dhabnerra du'ani mo'achuu gochaan barannerra ari'aan nasaanii nutu akka kadhannaa kan naman daganne abbaa dhugaa qabnaa mana kiristaanaa. Godina Arsii aanaa Digaluu fi Xijjoo ganda Jammoo mana amantaa abbaa keenya Cheeruu Madaaniyaalem Daawwitii Sanbataa keessatti kan argamu achitti argamnee jirra jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo manni amantaa abbaa keenya Cheeruu Madaaniyaalem waggoota hedduu lakkoofsisee sababa maallaqa dhabuurraan kan ka'e akkasumas uummanni naannoo sana amantaa biraatiin fudhatamanii uummanni jiranis mana amantaa kana ijaaranii xumuruudhaaf humni isaanii xiqqaa waan ta'eef guyyaa har'aa kana hundumti keessaniyyuu isinis viidiyoo kana hordofuudhaan mana abbaa keenya qulqulluu Cheeruu Madaaniyaalem Daawwitii akka gargaartan kabajaan isin gaafanna jechuudha. Shaggaadha. Ani kontiraakter Abarraa Abbabaatan jedhama. Hojii kana kan hojjechaa jiru ana mana amantaa kana. Maali mana amantichaa kana garuu erga jalqabne amma waggaa 3 deemna. Maali rakkoon isaa gizee dura sababa koronaa hin ta'e achirraan deebiseetu qaala'insa gabaa meeshaan hundinuu jalaa waddade sibiilli waddade simintoon waddade akkasumatti isa keessaa baanee raawwannee meeshaa kana bitannee oggaa raawwannee too jennu baajanni nu hanqate. Baajanni wudduma wuddiidhaan binne kanaan baajanni nu harkaa dhume sababa baajanni nu harkaa dhumeen in dhaabate hojiin kun. Manni kun akkuma jalqabame rakkoo baay'eetu nu mudachaa ture jechuudha. Tokkoffaa haalli qilleensa naannoo kanaa bara darbeetti bara achaanutti bara amma waggaa 3ffaadhaaf deemna. Bara jalqabnu san qilleensi naannoo kanaa xiqqoo nuti hin tolle oomishni akka jirutti xiqqoo nurraa babbade. Lammata ammoo deebi'ee haalli dhibee tokko jidduudhaan nu mudate. Amma akka bara kanaatitti immoo xumneetoo yeroo jennu tokkoffaa haalli simintoo nu mudatee jira. Haalli simintoo qaala'insi gabaa baay'isee nu mudatee ture jechuudha. Haala kanaan itti deemnan maggaabitiitti garuu iffinna jennee yaadna. Hoo humna qarshii dhabne malee humna biraa wanni dhabnu hin jiru. Mukni illee nuu qophaa'ee jira, wanni hundi nuu qophaa'ee jira. Amma immoo qorqoorrichi kun gizee dura qorqoorroo Jiinaad faabrikaa jedhanii Jiinaad faabrikaan kun Asallaa fi Boqojjiirra jira. Inni gizee majammaraa duraa 800 fi birrii 60 ture. Amma 1,000 fi 300 nu harkaa ta'e waddadeetoo. Deebi'ee immoo Adaamaa kaareedhaan kan mattaramee manarratti hojjetamu. Amma isa kaaree sun immoo baay'ee kanaa ol nu jalaa deemu jedha. Garuu hawwiin uummataatillee hawwiin keenyallee qorqoorroo Adaamaa kanaan odoo nu hojjetamee kan jedhu fedhiin keenya fedhuun uummataatillee haala akkasiitti hojumaafillee kan mijaa'u qorqoorroo Adaamaa kana hoo Rabbi nu gargaaree isinillee immoo qaamni nu gargaaruu barbaadan garagaraa qaamonni garagaraa gargaarsa mana amantii kanaatiif qophooftan Adaamaa qorqoorroo kana odoo nu ta'ee nu bira dhaabattanii waan das nu jedhu hoo kanaan akkasitti nu bira dhaabattanii jedhan manicha kana fixuu hin dandeenye. Egaa obboloota keenya biyya ambaa jiranii manni qulqullummaa abbaa keenya Cheeruu Madaaniyaalem ijaaramuu qaba gargaaruu qabna jedhanii maatii isaanii gargaaruu dhiisanii obboloota isaanii gargaaruu dhiisanii mana keenya mana bara baraa wayya jechuudhaan maallaqa walitti qaban tokkoon isaanii isiniif dubbisa jechuudha. Ril jettanii Waaqayyoon galateeffatteef jechuudha. Tokkoffaa obboleettii keenya Caaliittidha. Qarshii 5,000 mana amantaa abbaa keenya Madaaniyaalem ril jira Waaqayyoon galateeffadhaafi. Lammaffaa obboleettiin keenya qarshii 3,000 kana durallee hedduu gargaaraa turte obboleettiin keenya qarshii birrii 500 biraan naagaa jettee jirti. Qalam Tasfaayee jedhamti qarshii 3,000 ril jira Waaqayyoon galateeffadhaafi. Akkasuma obboleettii keenya Iteenesh walatta marii dhalattuun masinatti fakkaate obboleettiin keenya kuni Iteenesh walatta marii qarshii 3,000 ril jira Waaqayyoon galateeffadhaafi. Eshi arfaffaa obboleettii keenya Asheet
Alamuu qarshii kuma sadii ililteera waaqayyo galateeffataatu. Shanaffaa obboleetti keenya Miimmi Walatta Yohaannis qarshii kuma lamaaf dhibba shan ililteera waaqayyo galateeffata. Ililteera waaqayyo galateeffataatu. Ishi jaaffaa obboleetti keenya Qaccinu Walatta Maariyaam. Isin uummanni asii kun iddoo kanatti kan argamtan hamma obboleettiin keenya kun gashiten gashine jechuudha. Qarshii marra walitti qabdan iyyuu osoo lakkoofne obboleettiin keenya kun Qaccinu Walatta Maariyaam qarshii 17,900 birrii 74 ililteera waaqayyo galateeffataatu. Ililteeraafi. Egaa obboleewwan keenya osoo jireenya isaanii fooyyessuu waan baay'ee odoo gochuu danda'anii mana abbaa keenya madaala caala jedhanii bifa kanaan aarsaa kaffalaa jiru. Torbaffaa obboleetti keenya Faamesee Eheeta Maariyaam qarshii 10,000 ililteera waaqayyo galateeffataatu. Saddeettaffaa obboleetti keenya Masarat Walatta Maariyaam qarshii 4,000 ililteera waaqayyo galateeffataatu. Salgaffaa obboleetti keenya Tizitaa Walatta Maariyaam qarshii 3,000 ililteera waaqayyo galateeffata. Kurnaffaa obboleetti keenya Mootiyyee Eheeta Maariyaam ishiinis qarshii 4,000 ililteera waaqayyo galateeffataaf. Kudha tokkoffaa obboleetti keenya Muliyyee baay'ee kan nama gammachiisu amantaa ishiitiif bu'aa bahii hedduu kan baatu jechuudha. Obboleettiin keenya Muluu Walatta Kidaan jedhamti. Mee ililteera galateeffata waaqayyoon. Obboleettiin keenya kun waan qabdurraa walitti fuutee miindaa ishiis ta'ee karaa garaagaraatti osoo hin jedhin qabeenya ishiirraa qarshii 23,000 ililteera galateeffata. Ililteera. Qarshii 23,000 obboleetti keenya galchite. Akkasuma Hawwii Walatta Sanbat qarshii 2,000 ililteeraafi. Asteer Girmaa qarshii 4,260 ililteera waaqayyo galateeffata. Qaccinu Walatta Madiin qarshii 4,000 ililteera. Muliyyee Atsada Maariyaam qarshii 5,000 ililteeraafi ishiidhaafis. Obboleetti keenya Alamituu Walatta Sanbat obboleetti keenya Abduras hedduu waadaa kana galmaan geesse. Ammas immoo ani nan deemannaa egaa barkaan qabu qarshii 1,000 biraan naa ga'e jette ililteera waaqayyo galateeffata. Obboleetti keenya Biraanii Walatta Zaarii qarshii 1,000 ililteeraafi. Obboleetti keenya Manbara Kidaan ishiinis waan qabdurraa qarshii 11,000 ililteera waaqayyo galateeffata. Kudha salgaffaa obboleetti keenya Surkuudha Maariyaam qarshii 600 ta'e 600 ta'e hin beeku. Qarshii 600 obboleetti keenya qarshii 600 ililteera waaqayyo galateeffata. Obboleetti keenya Kookee Walatta Sanbat qarshii 1,000 ililteera. Obboleetti keenya Walatta Sanbat qarshii 1,000. Gaaddisee Walatta Mikaa'el qarshii 2,500. Akkasuma ergaan as ga'ee kaleessa ganamadha kan nuti kaanee dhufne magaalaa Hoolotaarraa Finfinnee jechuudha. Obboleettiin keenya immoo karuma gidduutti qarshii Baayush Walatta Tsaadiq kan jedhamtu ishiinis qarshii 12,000 ililteera waaqayyo galateeffataami. Egaa obboloowwan keenya kun biyya hambaa ta'anii dhugaa dubbachuudhaaf mana qulqullummaa isa kana qofa osoo hin taane baadiyyaa garaagaraa irratti waldaa garaagaraatiin ta'anii mana qulqullummaa ijaaraa kan jiranidha. Egaa maallaqni kun koreen ijaarsaas asumaanaa dhagaanii akkasuma abboonni keenyas waradaa beekta kanatti kan ta'an gidduu keenyatti argamanii jiru waan ta'eef maallaqni kun guutumaa guutuu akkaawuntii keessan irratti dhangala'aa miti. Akkaawuntii keessan irratti dhangala'u gaafa gubbaasaa xumurtanii dagaleen gubbaas ni gore koree ijaarsaa keessaa namni sadii nu dubbisee qorqorroo finnee iddoo kanatti isinii arraaggafama. Kan isarraa hafe garuu dhufeetuma akkaawuntii keessan irratti gala jechuudha. Walii gala haga ammaatti qarshiin mana amantaa kanaaf walitti qabamee qarshii 4,400 42,664 ililteera waaqayyo galateeffataaf. 4,400
42,000 dhibba jaha fi 64 qarshiin kun nu harka ga'ee jira. Manni qulqullummaa kun asumaan abbaan keenya dhagaan ammallee qorqoorroo dagalee gubbaa yoo gore bilbila tokko miskoolii tokko yoo nuuf gootan nuti gidduu keessanitti argamne maallaqa keessan baafne qorqoorroo isin faana binne isin gidduutti dhiyeessinaa. Gamanumaan kana fakkaata. Obboleewwan keenya biyya hambaa jiran garuu adaraa yaa uummata biyya sana jirtanii keessumaa warreen mana qulqullummaa sana jala jirtanii biyya keenyatti galuudhaaf hawwii qabna, maatii keenyatti galuudhaaf hawwii qabna, obboloota keenyattis galuuf hawwii guddaa qabna. Garuu manni qulqullummaa kun osoo akkatti jammaramee jiru galuun nutti ulfaatedhanii dhugaa dubbachuudhaaf madaalamiin kan beeku isa kana bichaa uummatatti nuu himaayi jedhanii nu ergani kunoo nutis ergaa keessan viidiyoo waraabamaa jira isaan biraan keenya jechuudha. Adaraa isinitti haa ta'u waan qabdan irraa walitti fuudhaa. Qarshiin qorqoorroo irraa fe'ee jiraate nutis walii gallee koree jaarsaa faana walii gallee yoo irraa hafe maallaqa isinii ergine meeshaa binnee isiniif ergina waan ta'eef adaraa duubatti hin jedhiinaa. Jalqabsiisee kan na xumursiise waaqaa foon keenyaa gooftaa Yote uram teati jalalandu batte naginya labsita ejole ko jette unduma simata